Tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa jimaata galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 22-25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuu jira. Jarkeen galchumaaf waliin sannagaa jecha nagaa sanfuuna bitootessi 12 barkum 2020 keessa jira. Raadiyoon VOA afaan Oromootiin Naayil Saatiif meetira baandii irraa caqasuu jirtani aniin soraa haala keetii nu dhiyaadha jenna. Manni marii bakka bootaa kan Itoophiyaa muudama dhiyaate raggaasseera mataa oduu har'aati. Oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaa teettam jirtu. Vaayirasiin koronaa addunyaa manatti marsee makaraarsuu jira waan hedduun rakkisuu jira. Ameerikaan guyyaa 30 akka geejjibii xuyyoora Awurooppaa ittiin dhufna jajatti. Xaaliyaanatti nami waltiin daandu lafa hidhattee kee jirti silleen. Inistituutiin fayyaa Itoophiyaa akka nami jabeessee waan kanirraa of eegu yoo walti dhiyaatellee nami gobbatellee mirga bitaallee of qorqoratu tan irratti yaada kenne waan adda san isanitti himne keessaa tokko jalannee taduunutti. Manni marii bakka bu'ootaa kan Itoophiyaa walgahii ramaddii har'a gaggeessee muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediin kan dhiyaatan muudama ministeerota afuriif kan koomishinara tokko raggaasee jira. Kan duraan ministeera galiiwwanii turan Adda Adaanech Abeebee haadha alangaa muummittii federaalaa ministeer de'eetaa ministeera eegumsa fayyaa kan turan Dr. Liyaa Taaddasa ministeera eegumsa fayyaa obbo Laaqee Ayyaalew ministeera galiiwwanii Aadde Faalsan Abdullaahi ministeera dubartootaa daa'immaniif dargaggootaa ta'uun muudamaniiru. Muudama kana kan morman miseensonni mana maree sagalee isaanii kan dhageessan yoo ta'u muudamichi hiwaatiin yookaan uummata Tigraay moggaatti kan qabe ture jedhanii deemsa bulchiinsa federaalaas kadiigedha ka jedhan jiru. Qajeelfama kana hin hordofnee fi rakkoo biyyattii hubannoo keessa kan hin galchine jedhanii mormii ka dhageessan jiru. Muudamaaf aangoorraa kaasuun immoo baatii ja'aan itti fufeeraas kanneen jedhan jiru. Muudamni kun uummata Tigraayiif waatiin kan moggaatti qabe miti jechuudhaan kanneen falman keessaa tokko sababiinsaas Dr. Liyaa Taaddasan dhalattuu bulchiinsa naannoo Tigraay jedhaniiru. Dhaabbatoonni hooggana sirrii ta'e argatanii hojiif itti gaafatama bu'aa haala argamsiisuu danda'uun jajjabeessuu irratti waan fuulleeffanneef ija kanaan ilaallee muudama kana raggaasisuuf simachuu qabnaa kanneen jedhanis jiru. Dhumarratti caalmaa sagaleen muudamni kun raggaasifamee jira. Koomishina naamusaa fi farra kachachalaa federaalaa fi koomishinara akka ta'aniif kan dhiyaatan obbo Tsaggaa Arraagee caalmaa sagaleen muudamaniiru. Miseensota boordii dhaabbata pireesii Itoophiyaa caalmaa sagaleen mirkanaa'uun kan ibsame yoo ta'u muudama Diyaaqoon Daani'el Kibrat irratti falmii jabaan gaggeeffamee booda miseensota argaman 298 keessaa sagalee deeggarsaa 148 mormii 126 fi sagalee calliinsaa 24 muudamni sun raggaasifamu mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa gabaaseera. Mootummoonni guutummaa addunyaarra jiran weerara dhukkuba vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura malaa labsaa jiru. Kanneen kunis dhukkubichi biyya isaanii akka hin seenne ittisuuf akkasumas lafatti seenee jirutti to'achuun akka danda'amuuf ibsameera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp roobii kaleessa galgala televiziyoonaan akka ibsanitti imaltoonni lammii alaa kanneen dhiheenya kana biyyoota Awurooppaa 26 keessa turanii Ameerikaa akka hin seenne ugguraniiru. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Sababa vaayirasii koronaa fi diinagdee irratti dhiibbaa gaggeessaa jiru irraa kan ka'e gatiin daldala gabaa addunyaa kamisaarraa caalaatti kufaatee agarsiiseera. Gabaan Jaapaanarra dhibba keessa harka 4.4 gadi kan bu'e yoo ta'u gabaan Hong Kong harka 3.7 akkasumas gabaan Shaangaay kan Chaayinaa harka 1.5 kufaatee agarsiiseera. Gabaawwan Awurooppaa kufaatii hamaan kan isaan argate yoo ta'u Biriteen, Faransaay fi Jarmaniin harka 6 kufaatee agarsiisan jedhameera. Gabaan Ameerikaa kamisa har'aa innaa banamu kufaatii guddaa kan agarsiise yoo ta'u kaleessa harka 5 gadi bu'ee jedhameera. Oduun keenya kanuma. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akkuma ammaa oduu keessallee sanitti himne pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp sodaa vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin akka guyyaa 30 fi xuyyoorri Awurooppaa Ameerikaatti hin dhufne edaa televezyiinii irratti baay'eetiin labse. Kana maleellee waan hedduu irratti ajaja kenne Piitsi Wudskwaaraatti nu erge nugusoonitti.
President Trump ejjennoo kana fudhachuuf kan dirqaman dhibeen koronaa vaayirus maqaa COVID-19 jedhuun beekamu kun Ameerikaa keessatti lubbuu namoota 32 galaafate 1,000 kan ta'an immoo akka qabate ergii ifa ta'een booda. Ibsa edda galgalaa sanaanis Donald Trump akkas jedhan. We will be suspending all travel from Europe to the United States for the next 30 days. Guyyoota 30 dhufanii fi imala hundumaa Awurooppaatii gara Ameerikaatti taasifamu jimaata dhufurraa eegalee akka dhaabbatu murteessineerra ture kan jedhan. Qoqqobbiin imalaa kun Ingiliziin in ilaallatu jedhan pireezidentichi. Kana malees ibsa isaanii kaleessaa kanarratti pireezident Trump hojiiwwan daldalaa sababaa dhibee kanaan miidhaan irra ga'e yookiin hubamuu danda'u jedhamee yaadame deeggaruuf akka oolutti dhaaba misoomaa daldala xixiqqaa yookiin Small Business Administration jedhamu akka liqa bal'inaan naggaadotaaf dhiyeessutti ajaja kennaniiru. Sana dhugoomsuudhaafis Koongiresiin Ameerikaa dhaabbata kanaaf jechuunis dhaabbata Small Business Administration jedhamuu fi bajeta dabalataa $50 biliyoonii akka dhiyeessu gaafatan. Sana jechuun daldaltoota xixiqqaa biyya keessaatii fi liqii dhaaba kanarraa akka garaa akka laatamu dandeessisaa jechaadha. Gama biraatiin immoo buufataaleen maanguddoota kunuunsan namoota yookiin maatiiwwan barbaachisoo hin ta'in bakka kana daawwatan lakkoofsaan akka xiqqaatan gorsaniiru. Finally, I am calling on Congress to provide Americans with immediate payroll tax relief. Dhumarratti immoo Koongiresiin Ameerikaa lammiiwwan Ameerikaatii fi dilaala xiqqeessuu ariitiin akka murteessuun gaafadha. Kana haalaan irratti hojjetu jedheen abdadhaa ture kan jedhan. Akkasis ta'ee garuu buufati gabaa Ameerikaa Wall Street jedhamu dhibee haala egereensaa hin beekamne kanaan raafamaa jira. Fakkeenyaaf guyyaadhuma kaleessaa Dow Jones maqaa jedhuun kan beekamu kaampaaniileen olaanaa biyyattii maallaqa tiriliyoonaan itti sochoosan haala hin eegamneen sigigateera. Akka lakkoofsa isaaniitti parsantii yookiin 6% gadi bu'eera. Kun maallaqa dheeraadha. Kun osoo kanaan jiru WHO yookiin dhaabbati fayyaa addunyaa COVID-19 maqaa jedhuun dhibeen beekamu kun weerara gulantaa addunyaa ta'uusaa labsee jira. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Tedros Adhanom haala isaa yaaddoon ibsan. We are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. Haala babal'ina dhibee vaayirasichaa fi hammeenya isaatiin baay'ee yaaddofneerra. Tarkaanfiin hanqachuunis akkasuma. Sana waan ta'eef xiinxala gadi fageenyaa gooneen COVID-19 dhibee weerara sadarkaa addunyaa ta'uusaa ifa goonaa ture kan jedhan Dr. Tedros. Masaraan White House gama isaatiin haala uummata Ameerikaa waliigalaa fi deeggarsi addaa yookiin hirphii godhamu irratti hooggansa Ripaabilikaanotaa waliin haasaa akka jiruu fi sunis $1 biliyoona hedduutti tilmaamamu ta'uu danda'a jedha. Dimokiraatonni gama isaaniin karoora gargaarsaa akkamii akka yaadan ifa godhu jedhames ni eegama. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Koronaa vaayirasiin koronaa kun addunyaa kumree fullee jenne manatti marseetiin makaraarsuu jira. Mootummaan Xaaliyaanaa vaayirasii koronaatiif jedhe namni akka wal keessi hin daandine nami biyya laata akka ittiin dhufneef ka dhufelleen akka hin baana jechi. Warri dira gugurdaa Xaaliyaanaa Milaanoo fa'aa keessa dubbifne nami akka adda taaddalootaaf manee fa'aatilleen qawum jirra. Nam karaa irratti arganiyyuu yeroo 200 caala dabanii jetteetiin reefu bilbilaan Xaaliyaanaa dubbise. Sochii namaa baay'inaanii kubichi baay'ee babal'ate. Kanaaf namni hundumtuu akka mana isaa keessa taa'u lafi jiruus yoo ta'e yema fudhattaa inni mucaa qabu karaa mucaa 100 keessaa 30 sinii kaffalla mana ta'a jedhu. Inni aaragalfii qabu immoo aaragalfii fudhatee mana ta'a. Yoo supermarkaattii dhatte abbaa manaa yoo nama lama taate nama tokko dhaqqabanii namni lama dhaquu hin danda'u. Yoo bakkeetti si arganii kitaatiitu jira. Yeroo 206 qaxxaamtaa jechuudha. Yoo bakkeetti si argan. Kanaaf hundumtuu mana jira. Manaan baatu
haala kanaan jirraanu namma. Biyya alaa deemuu danda'a filaataan xiyyoorri faan maali? No, danda'amu. Waan tokko yoo doondumtuu cufeera amma bakka. Doondumtuu bahuu hin danda'amu. Addaruma xaaliyaanii keessatti yoo deemuu hin dandeessu. Yoo jiruudhaatti ta'e waraqata si kennamaa jira. Waraqata sana kan jiruu jedhu yoo jiraatte hin dabartaa. Yoo waraqata jiruu sana harka keetti hin qabdu ta'e dhimma kee ala deemta yoo ta'e si qarqaba akka tiraafikii akka makiinaa warra tiraafikii qaban sanatti qabaniitu jiru makiinaalee kararra hin deemu. No, hin jiru. Nama gamit dhukkuba kanaan. Kaleessa baay'inaanii kaleessa duwwaa nama 196 du'e. Walumaa gala torban sadan kana gidduutti gara nama 800 ho'itu du'e. Koronaan kun dhibbi koronaa kun vaayirasiin koronaa kun nama kum hedduu irratti arganii akka gabaasa tamnaan jettee akka dhagahu jedhutti nam 800 caalaa du'e jedhanii halee qofaayyuu gar nam 100 olitti tan dhukkuba kanaan lubbuu dhabe xiyyoorri alatti hin bahu geejjibee alatti hin bahu namillee karaarra yaa'uu jedhanii maal arguu jirta maan jechuu jiran maal arguu jirta ajaa'iba maan jedha. Haala ammaa kana keessatti haala sodaachisaadha waan hundumtu nama wajjin waliin dubbistu fagoo irratti ol argita. Nama meetirii tokko fagaattee argita isuma iyyuu amma dhokkameera namni tokko gadi hin bahu mana isaa keessaati. Manumaayyuu gadi hin baane? No, bakka ta'e bakka warra beekamaa ta'e irraa kan hafe bakki jiru hundumaa cufamee jira. Warra beekamaa jechuun? Jechuun warra akka poolisii fa'aa warra akka tiraafikii fa'aa warra doktora fa'aa kanarraa kan hafe amma suppermaarkeetii fa'aatu banamaadha farmaasiin banamaadha. Negosii waan hundumtu waan wayyaa fa'aa maal fa'aa suppermaarkeetii hundumtu cufameera bakka. Nyaata dhugaatii eessa bitattan? Yoo akkamii dhaqan yoo nyaata dhugaatii bitachuu fedhan yoo wanni ala. Mana kiimii yoo dhukkubfattee ufaan kun si qabee maal si qabee doktora mataa keetii qabda dawwaltee ittiin ta'a yoo ufaa qabaattee achuma taasise manuma kee keessatti teesseetu lakkoofsi sii kennamee jira lakkoofsa sanaan dawwaltaa warri lakkoofsa sana yoo dhukkubachuu ni ta'e uffatee warri si fuudhan jiru mana kee. Kanarraa kana fe'aatee emerjensii deemuu hin dandeessu mana kee keessaa bahuu hin dandeessu mana kee keessa teessee lakkoofsi sii kenname jira lakkoofsa sanaan dawwaltaa isaan tuqeessii iyyafatee lafatee jirtu fuudha jechuudha. Yoo nyaata dhugaatii bitachuu fee ta'u? Nyaataaf dhugaatii namni hundumtuu bitataa jira yeroo ammaa suppermaarkeetiin banamaadha garuu namni hundumtuu salfii baay'ee qaba bitachuudhaaf. Mootummaan garuu rakkinaan qabu hin cufamu suppermaarkeetiin hin cufamu faarmaasiyaan jechuun faarmaasiin hin cufamu jedha warri faabrikooti gurguddaan jechuun warri waa meeshuu danda'an afaanitti cuqqaalatan sana kaatanii hojjechuu hin danda'u jedha garuu iddoo hundumaa amma warri baarii hojjetanii reestooraantiin wanti hundumtu cufamaadha suuqii hundumtu cufameera. Manneen barnootaa kolleejiin. Cufameera inni isaan turaniiru erga cufameeyyuu amma mucaa waggaa 3 qabaa cufamee har'a torban 3 erga mana teesse cufameera tureera erga cufamee kan ijoollee. Yoo akkasii namni nyaata dhugaatii bitachuu malee. Waan nyaataa bitarta yoo ta'e yoo lafa jiruu dhatta yoo ta'e lafa jiruu yoo dhatta ta'e waraqata si kennamatu jira ati jiruu saate akkasitti jiruu jetta kan jedhu isa alatti akka fedhetti deemta taataan ala akka tiraafikii akka makiinaan tiraafikii qabutti si qabeetu si qaxxaa jechuudha. Hojii dhaquu ni danda'an? Hojii dhaquu ni danda'a garuu har'a cufameera iddoo hundumaayyuu hin jiru har'a jiru. Milaanoo keessa? Hin jiru har'a Milaanoo keessa cufaadha namni tokko nagartu bakkeetti lafa paarkoo lafa ijoollee taphachiisan yoo jiraate lafi nama baay'eetu hin ta'in nama 2 3 4 5 jira isaanii dhorkamanii namni bahuu hin danda'a namni lafa baay'ee ni jirre. Garuu iddoo hundumaa walitti sabasabamanii taa'u namni mana namaa dhaquun nama ati mana keetti fidachuun ati mana namaa dhaquun hin danda'amu fakkaata. Kaleessa nama 196 du'e jechuudha kaleessa duwwaa. Jarri kun ganni isaanii nam guddamoo? Gaajee dhugaa isaan ganni isaanii guddaa warra dhukkuba keessaatiin namni dhukkuba qabaatan jechuun warra akka dhukkuba gurguddaa qaban waggaa 80 60 70 doktora fa'aa baay'eetu du'e biyya kana amma dhufu. Warri ijoollee ijoo amma kun akka har'aa ta'aa jiranitti immoo mucaa ganna 24 kan qabame jira jedhu. Kanaaf nama guddaa miti. Ijoollee sin qaba kanaaf mana taa'uun gaariidha kan jedhamtu murteeffame hundumtuu mana isaa taa'aa jiraachaa namni jiru malee ala ba'uun. Biyya laatii sanitti dhufanii biyya teessanii namatti iyyaatanii cufa manni dhufti cufa.
Cufaadha hundumtuu cufateera xaaliyaan akka nuti nufne jedhanii warri beekan cufamne warri kaan immoo cufuma amma Jarman cufuunee furmaata hin qabu jettee jiranii cufamne jedhu garuu warri biyya kanaa immoo nuyi qophaa keenya namni hundumtuu nu dukkaa jira jabaadhaa keessaan baana mana keessaan bayina nama walirraa fagaadhaa yeroo kufaatanii namarra irratti kufayina harka keessaan dhiqadhaa isa dibatan sana dibadhaa jiru. Maafi akkasitti jirra gaawwaan dhufuun beekamu gaawwaa qe'ee guddaa. Guddaa. Gamkaan immoo wanni harki dibatan waan akka alkoolii fa'aa waan funnaanitti hidhatan fa'aa gatiin isaa akka malee ol ka'uu jirti fulaayitii dhabuu jiranii jedhanii durii agamiin gurguran amma agamiin gurguran. Maduraanillee waan birrii 5 fa'aa waan birrii 4 fa'aa gara 100 fa'aa galee ture garuu mootummaan isaanii fa'aa akka adabu. Ni turanii amma hin argamtuudha baay'inaan isa. Waan harki dibatamoo akka funnaanitti hidhatan. Akka alkoolii fa'aa kana hin argatta iddootti amma supermarkaatiin diimasaatiin hin argatta garuu duraan ture yeroo haala sodaachisaa kana namni sodaateetu hundumtoonni taane keessammoo gabaatti ol kaafame malee haalli gaariidha. Maal nam gorsu warri fakkeenyaaf akkan tolfadhaa naaf harki dhiqadhaa maal isan gorsan warri akkamii yookaan doktorooti warri ogeeyyii fayyaa maal isan gorsiti? Televizyiinii yaanu sa'aatii 24 gorsu harka keessan dhiqadhaa harka keessan erga dhiqattanii booda isa dibadhaa jedhu nama biratti nu qufayina nattifate yeroo attifatu sooftii mataa keetii qabattu soofticha darbee nama biraan taa'ina nama irraati meetirii tokko fagaadhu taa'ee jedhu. Adde Taaddaluu Tammane Milaanoon Xaliyaanaa dubbisuu jira. Milaanoon isiin jirtu sun magaalaa Xaliyaanaa gugurdoo keessa lammeessoo. Waaqanna meegaa lama waan akimiin isan gorsi tolcha tan caalu waaqanna meegaa waaqisan eeginna naga feddu. Tole jedhatuma. Meegaa keessa iyyee.